Tole keessa waliin hubachuu dandeenya. Mata dureen walaloo kiyyaa kunis baga ayyaana kabaja hundeeffama waldaa Rehoboot ifa haaraa addunyaa geessan jetti. Maal akka ta'e immoo walumaan hubanna. Baga ayyaana kabaja hundeeffama waldaa Rehoboot ifa haaraa addunyaa bagattiin geessanii hirmaattoo eebba kanaa ta'uuf fageenyaa dhiyeenyaa warri as geessanii kallattii hundumaan jaalala waaqayyoon araara waaqayyoon dhiiga waaqayyootiin warri bitamtanii guyyaa gammachuutiif guyyaa eebba waldaa bagattiin geessanii guyyaa gammachuutiif guyyaa eebba waldaa bagattiin geessanii. Akkuma ibsamuuf yaalametti waldaa Rehoboot ifa haaraa addunyaa kabaja lidataa waggaa sadaffaa kabajuuf waan kana hojjattee waggaan sadan kana keessatti hundaa'uu waldichaan jalloonni kasartee waldaa Rehoboot ifa haaraa addunyaa babal'ina isheen ol baatee mul'atte waaqayyoof ilichi jalloonni kasartee waaqayyoof ilichi jalloonni kasartee kan isheen hundooftee ammaan waggaa sadii mul'achuu harka waaqayyoon oolee namni badii yeroo jalqabaatiif kan jiru nama sadii guyyaatti kan amanu lubbuu 13 amma sabni jiru yaada 1000 waaqa kana godheef mee ilillee fidi waaqa kana godheef mee ilillee fidi waggaa sadii keessatti waan guddaa hojjette lafa kiraa turtee mataa isheen bittee dhaloota hedduudha hafuuraan guddiftee waggaa lama keessatti faarfattoota baaftee kan kana hojjete hafuura waaqati harka lafa kana jiruuf mee ililchi ati harka lafa kana jiruuf mee ililchi dhuguma akkuma dhageenyu waggaa sadeen ganaa wantoonni gurguddaan ba'u waan ta'eef waggaa sadeen kana keessatti wantoota gurguddaa kana hojjechuudhaan kanarra jirti jechuudha. Dabalee yoo digdundee jal'ina kan kana hojjete harka namaa miti kanatti shakkini hafuura waaqati kanatti shakkini hafuura waaqati. Kawaani dubbate inafu akkatti gana gamoo tooran lakkoofsifti gana gamoo tooran lakkoofsifti. Oddachuu eebba kanaaf warri argamtanii amantiitti ta'a fayyinaan baatanii dhaloonni amantii qaban yoo munqaana'anii boolla leencatitti tasa nyaatamanii amantii qabadhu kan akka Daani'el amaniiti deemii akkuma Israa'el warri Israa'el yoo mafangamatti galaana ce'anii darban jireenyatti galaana ce'anii darban jireenyatti. Wanti waldaan kun keessan darbinis hin jiru wanti ishiin keessan darbinis hin jiru garuu arra guddattee yeroo kana geesse mee dabalaatii waaqayyoon galateeffadhaa. Akkuma baay'ee beekamu guyyaan irraa kuni guyyaa hundeeffama waldichaati dabaleetan jedha baga gammaddanii ijoolleen abbaa kooti baga gammaddanii ijoolleen abbaa kooti. Wanta baay'eetu hojjetamaa ture dhaloota baay'ee irraa waaqni hidhaa fure diina bitaa mirgaa waaqayyo uggure arra nu baay'isee akka cirrachaatti wangeela lallabnaa alaa fi keessatti waaqayyo qilinchaa sabni hunduu sirritti waaqayyo qilinchaa sabni hunduu sirritti. Waldaan babal'attee kunoo deemaa jirti jalloonni karaarraa goggodaanuuf malatti waldaan waaqayyoodhaa ganaa babal'atti wangeela lallabnaa kallattii maratti warra na wajjin jirtan fudhadhaa sirritti ganaa cabsee ba'a jagnoonni amantii ganaa cabsee ba'a jagnoonni amantii. Wangeela lallabuu warri fedha qabdu amanii fudhadhuu amannaa siif ta'a sumaa xiqqoo kanaa biyya bu'aa ta'a baay'ee babbareeddu akka bishaan ciisaa achii gaafa laaltu irraa balaqqisa ayyaana waaqatu sirraa calanqisa ayyaana waaqatu sirraa calanqisa. Ayyaana barbaaddaa amani maateessa yaada kee deeffadhuu Yesuus laphee keessa waa tokkoon sitti maaloo na dhageessa laphee kee kennii fi sirratti chaappeessa situ asii bahee xonqaayii bobeessa situ asii bahee xonqaayii bobeessa. Manni waaqayyoodhaa mana hiikamsaati amani maaloo maa shakkitaati kan lafa kana jiru hafuura waaqati hidhatteetoo baataa meeshaa hafuurati galteetti qabsiifta martuu biyya keeti amanii fudhadhu guyyaan irraa keeti amanii fudhadhu guyyaan irraa keeti. Atumtuuf kenni laphee
laphee baniti Maatiyos torba dubbisi dhaqiiti atumti kannii fi maaloo laphee keeti Kiristoos yoomiyyuu sirraa fagoo miti Kiristoos yoomiyyuu sirraa fagoo miti. Inni siif reebame dhiiga sii lolaasee caccadee si laaluu diinatti si dhiisee safaraa xaragaa sirraa godaansisee boqodhu siin jedha harka isaa bal'isee boqodhu siin jedha harka isaa bal'isee. Ilillee naamileen jiru dhiisii wanaan jettanii samee waaqayyoo galateeffadhaa. Namni tokko gunguma baay'isee waaqni maana dagatee jedha galee ciisee gana waaqarratti taa'a komii baasa namoonni akkasii maaloo of deebisaa Iyyesuus irratti meetasan gungumanii jabaa akka isaa eessattuu hin argamu osoo balleessanii kan namaaf reebamu osoo cubbuun godhin isa fannifamu osoo nama ta'e akkana siif ta'a ati dhukkubsannaan mana keessaa ba'a hamma fayyitutti badhee keessa ta'a gaafati fayyitee kokkolfaa deebi'a jaalali Yesuus isa kana mati kana beekuu qabnaa nuti hundi keenya kan akka Yesuus hin jiru fira caalaa keenya kan akka Yesuus hin jiru fira caalaa keenya. Firri maal sigatti gaafa qoba firri maal sigatti gaafa qabdu nyaatti gaafati dhibamtee ijumaa silaatti wallaa kan keettisi yeroo kokkobalti gaafati dhibamtee karaatti sigatti kan Yesuus garuu yoo beekte jaalatti haadha kee babbaa kee fira kee irra caalaa Yesuus Kiristoos kun maaluma akka ta'e warri hin beekne akkana hubattan yeroo xiqqoo hamman beekurraa isinii ibsuu barbaadetanii warri keessan dhaggeeffachuu barbaade akkana dhaggeeffattan yaada keessan gara koo deebistanii hin jedha. Iyyesuus Kiristoos kana jechoota isaa isiniifan ibsaa sanaan booda irratti onnoo jedha jechuudha. Yaa yeroo nu waammatu harka isaa bal'isee eessa jirra laataa osoo inni nu dhiise saa suuta jedhee dhufee jireenya nu kiise urgoota baddeessaa jedhee adda baase ulaagaa namaatiin hundumaa baay'isee saa samiirraa gad bu'ee nama nu taasise karaa nutti banee du'ameen foowwate karaa nutti banee du'ameen foowwate ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaallate. Raaree cubbuu keenyaaf dabarsee of laatee ibidda hin dhaamne irraa nu oolfate saa samiirraa gad bu'ee jirma jiidhaa baatee teessuma isaa dhiitee nuyi mirga laate otoo waaqa ta'ee jiru salphina uffatee osoo adda nu baasin nu hundaa jaallate sana jedhee fixuu tola nu jaallate. Kuni beentedha kuni akkas osoo hin jedhin Yesuus Kiristoos nuuf jedhee dhiiga isaa dhangalaasee fannoo irratti rarraafamee nu hin bilisa baase. Kanaafuu lubbuun haaraan warri ilaalchaa dhuftan gooftaa Yesuusin kana hubattanii akka fayyisaa jireenya bara baraa godhattan barbaadetan. Dhaamsa tokkoon qabaa waa'ee kanarratti gara Yesuus koottaa biyyi lafaa marti Yesuus Kiristoos ifa jireenyaati kunoo siif jedheeti kenne lubbuu isaati nuti hundi keenya bu'aa dhagna isaati gara isaatti siqaa warri isa hin beekne osoo waaqa qabnu maaliif teenya cabne hadaraa dhaloota gara Yesuus koottaa karaan dhugaanis Yesuus obboloota jireenya lafarraa arraasi fakkaata wanta si fayyadneef yeroo kee maafiita kan gara isaa dhufu jireenya argata laalaa ittiin deemnu abidda lammataa dhaamsi kan koo kunoo akkana fakkaata maaloo obboloota gara isaatti siqaa wanta si tulfaate gooftaan sirraa dhiqa. Galatoomaa eebbifamaadhaan waaqayyo sinaa eebbisu.